Oppiidiyoon biyya bulchuudhaaf gahumsa hin qabdu. Daandiin Abiyyi deeme daandii isaa fi biyya sanillee qilee buuse. Gurri guyyaa gabaa bade guyyaa gabaatti gala. Kan Abiyyi ammootu faallaa kanaati. Dhaabbileen mootummaadhaan morman sagal waliigaltee isaanii mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf mallatteessanii jiran. Uummanni Oromoo hoo qabsoo amma deemaa jiru keessatti maal gochuu qaba? Oppiidiyoon biyya bulchuudhaaf gahumsa hin qabdu. Bara 2014 irraa kaasee fincila biyya san keessatti ka'ee fi tasgabbii dhabuu biyya saniitiin wal qabatee mootummaan aangorra ture aangorraa ka'e 2018. Yeroo sanitti biyyi sun federaalan bulaa jirti. Naannolee sagalitti qoqqoodamti. Naannolee sagal keessaa yoo akkam xiqqaate naannoon 7 nagaa qabu. Caalatti of karri kan keessatti baay'atu naannoo Oromiyaati. Dhiibbaa uummanni Oromoodhaa godhee fi aarsaa uummanni Oromoo kaffaleen dhaabni maqaa Oromoo dhahatu kan Oromoo bakka bu'a ofiin jedhu Oppiidiyoon akka aangoytuuf dhiibban taasifame milkaa'ee Oppiidiyoon abbaa aangoo taate. Yeroo sanitti amaanan hedduun itti kenname. Biyyi kun amala Oromoo yoo qabaate dhaabni kun amala Oromoo yoo qabaate Oromoon hammataadha, dandayaadha, gara laafessa. Kanaaf jecha biyya kana gara dimokiraasiitti ni ceessa jedhanii abdiin hedduu irra kaayame abdatame. Garuu akkas hin taane abdiin addunyaa fi uummanni Itoophiyaa abdatellee fashalaa'ee karatti hafe. Naannoleen federaala jalatti of bulchan saglan harki caalan tasgabbii qaban. Har'an tana naannoleen sun hunduu qoree dhaabaniiti mootummaa waliin wal lolan. Kan isaanin mormu ajjeesuun, hidhuun, godaansisuun, buqqisuun, ija itti diimessuu fi reebuun hojii jaraa taate. Biyyi sun biyya balaa hedduun amma camte taate. Biyya san keessatti nageenyi ni dhabame, tasgabbiin ni dhabame. Biyyi sun biyya ofiifuu gara wal waraansaa seentu taate. Biyyuma ofii bulchaa jiran, biyyuma aangoon biyya san ceesisuudhaaf itti kennamtee bulchaa jiran irratti abbaa irree tahanii kutaa biraatiin walitti buusuu, kutaa tokko as qabanii kutaa tokko achi qabu, akkasumas meeshaalee gurguddaa bitanii helikooftara hanga diroonitti biyyuma ofii bulchaa jiran halkanii guyyaa hawaasa isaanii tumuu eegalan. Biyya bulchuu dadhabanii biyya onkuranii wal nyaattee wal nyaachistee biyyi duraan naannoo sagaliin federaalistii jalatti bulaa jirtu har'an tana bakka sagal dhaabattee diina walitti taate. Addunyaanis kana laaltee Oppiidiyoon gahumsa biyyaan bulchitu hin qabdu jettee har'an tana quba itti qabaa jirti. Uummanni Itoophiyaatis nu bulchuudhaaf gahumsa hin qabdan jedhee guutuu biyyaa keessaa dhaabbatee isaan xireeffatee jira. Biyya Itoophiyaa biyya guddoo san burbursanii daaraa godhaniitiin hiyyummaadhaaf gadadoo fi lafa boohichaa taasisan. Daandiin Abiyyiin Ahmad deeme daandii isaa fi biyya sanillee qilee buusedha. Daandiin inni deeme daandii ahadaawii yookiin Itoophiyaa takkittiin afaan tokko aadaa tokko dubbattu Itoophiyaa amantii takka qabdu hin bu'uursaa sirna nugusaatiin biyya san bulchaadha. Waggaa 1000 akka ol hin kaanetti yoo na deeggaruu diddan Oromoon cabsaan dhaadannoo isaati. Waggaa 1000 osoo hin gahin, waggaa 1000 mitiin baatii 10 osoo hin gahin cabuu eegaleen. Uummanni Itoophiyaa kan barbaadu mootummaa nugusaatii miti. Mootummaa federaalizimii kan ofii isaatii of bulchu, kan namuu eenyummaa ofii qabatee keessaa mul'atu, kan namuutu hiree ofii murteeffattee ana jedhee keessatti jiraatu barbaada. Sirni inni qabatee deeme ammootu sirna abbaa irree, sirna nugusoota, kan sirna eessummaan isaa fi warra soddaa isaati. Sirna kana ammootu uummanni Itoophiyaadhaa waggaa 140 dura jibbee hanga har'aa jibbaa sirna sanii dubbata. Har'an tana sirna san deebisee sirna saniin biyya tana gaggeessan abjuu taatee karatti hafte. Daandiin inni qabate hayyoota adamsuu, qeerroo adamsuu, nama isaan morme hundaa hidhuu, kaan ajjeesuu, kaan godaansisuu filannoo godhate. Kun yeroodhaaf malee eessaanuu naman ga'u kufaatii namatti saffisiisa. Kunoo ragaadhaan arkaate jirra. Istiraatejii baafate keessatti hayyuu Oromoo
artistii Haacaaluu Hundeessaa galaafate kichuu karaatti kute sababa saniin qeerroo dhibbootan lakkaayaman ciree qaraxxafe nyaatee dabarse kaan hin dhabamsiise kaan bakka bu'een agarre kaan du'aniiti biyyee uffatan kun man hidhaatti guuramee kun qaamaa hir'ate guyyaa sanii guyyaan onnee ummata Itoophiyaa keessaa foormaat uf godhe guyyaa sanii guyyaan hayyoota Oromoodha mana hidhaatti guure guyyaa sanii guyyaan taargeetii ija addunyaa keessa galee daandiin inni nugusummaa ofiitiin mirkaneessuudhaaf filate rakkoolee fi roorroo tanniin hundaa itti keessummeessuudhaaf akka istiraateejiitti baafate daandiin kun hundi isaatu daandii qilee geessanii warri isa wajjin biyya bulchaa jiru jaleewwan isaa fi gorsitoonni isaa warri eeyyee sirriidha jedhanii qoonqoof jecha isaaf harka dhahaa turan hundi isaaniitu kun har'a shaanxaa guuratee boolee dhaabbataa jira. Kun ammootu yaa rabbi na baasif rabbiin jala harka qabatee jira. Daandiin inni deeme daandii isaa fi isaanillee biyya sanillee qilee buusudha. Biyyi sun har'a gabaa daldala addunyaa keessaa baate galii dhabde addunyaan hulaa itti cufatte gurra irraa cufatte duyda itti galtee kophaa isii dhaabbataa jirti. Biyyi duraahuu ofii isiitii of hin danda'in har'an tana gidiraa hedduu keessummeessuuf hulaan itti saaqamte daandiin Abiyyi deeme qilee buuse. Kurri guyyaa gabaa bade guyyaa gabaa gala jetti Oromoon kaleessa kun ammootu faallaasaniiti. Abiyyi Ahmad akka Oromoo bakka bu'a jedhee bakka bu'ummaa san argatee hireen sun biyya bulchuudhaaf isa qunnamteen akka aangoo qabateen baatii sadii keessatti wantoota qalbii namaa hawatan hedduudha dalagee wantoota artifishaala wantoota akka biyyoota ollaatiin qunnamtii gaarii uumuu hariiroo gaarii uumuu biyyoota akka Eritiriyaa tan hariiroon isaanii waggaa dheertuu adda citte ammoo araaramanii tokko ta'uu biyyoota ollaatitti ammootu tasgabbii akka biyyaa hawwuufaa wantoota gaarii hedduu dalageeti ture baatii sadii keessatti kanaan ija addunyaa keessa bu'e. Ija addunyaa keessa seenee addunyaan abdii hedduu irra keette gaanfa Afrikaatiif tasgabbii ni buusa. Dhuguma Oromoo bakka bu'a. Oromoon saba gara laafessa saba dandayaadha. Biyya sanni ceesisa dimokiraatessee daandii dimokiraasii ni qabsiisa abdii jedhuun mootummaa ce'umsaa godhanii abdiin hedduu irra kaayame. Wantoota inni hojjeteen baatii sadii keessatti kaadhimamaa nooveelii badhaafamuuf danda'u ta'e akka gaanfa Afrikaatitti badhaasa nooveelii argatuun nama duraati. Afrikaaf nama duraa ta'uu baatullee guyyaa san hayyuun siyaasaa xiinxalaan siyaasaa kan gaara duubatti ilaalee waa argu akkas jedhee ture. Abiyyi kana badhaafamuun waan gaariidha. Akka jabaatee hojjetuuf badhaasan. Garuu Abiyyi amma taargeetii ija addunyaa keessa seenee jira. Abiyyi har'a uffata adii tahee jira. Uffata adiin xuriin baay'een irraa waan mul'attuuf uf eeggannoo jabaa gochuu isa barbaachisa jedhee fi dhaame fi ture. Jawaar takkaatu waa jechuun dhiisne nama waan inni jedhe hojiirra oolchutu dhabame malee eeyyeni Abiyyillee guyyaa san taargeetii ija addunyaa keessa seene. Akka badhaasa fudhateen badhaafamaa nooveeliin abbaa nagayaa jedhamee moggaafameen maal hojjete? Kaayyoon isaa ganamaa fi daandiin isaa daandii nugusummaa abjuudhaan argaa ture sani. Daandii yeroo hundaa nin hawwa jedhu san daandii nugusummaa. Daandii waggaa 140 dura ummanni addunyaa fi ummanni Oromoollee ummanni Itoophiyaallee balaaleffataa ture. Daandii san irratti deebi'e. Hayyoota hidhuun, hayyoota dhiibuun, hayyoota ajjeesuun, xiqqaa guddaa unkuruu daandii filannoo ofii godhate. Filannoos dorgomtoota filannoodhaa dhaabbilee siyaasaa hunda kaan mana hidhaatti guuree kaan biyyarraa ari'ee kaan filannoo keessaa qee kophaa isaa dorgomee kophaa koo of mo'adhe jechuun addunyaa irratti labsatee addunyaa afaan qabachiise. Abbaa irree diktaatara guddaa tahee biyya unkuruu fi afaan qawweetiin bulchuu itti fufe. Gamtaa Afrikaatii hanga gamtaa Arabaatti, gamtaa Awurooppaatii hanga USA'tti halkanii guyyaa gorsanii gorsa dadhabnaan hulaa irraa cufatan. Hundi isaanii liqii deeggarsaa fi dippiloomaas illee
hundaa'uu ni hoongessan. Har'an tana biyyi tun biyyi hiyyeettiin ufii isheetii uf hin danda'in addunyaarraa duyda galtee kophaa taa'aa jirti. Gurri guyyaa gabaabate guyyaa gabaa gala. Namni nooveelii badhaafame addunyaarratti faarfame. Addunyaan guutuun afaan tokkoon faarsite. Har'an tana afaanuma faarsite saniin deebistee abaaraa jirti. Nama hamaa addunyaa kanaa jettee moggaasa kennaafii jirti. Nama mataa jabaa, nama jallaa, nama gowwaa addunyaa kanaa kan hireen biyya bulchuudhaaf isaa kennamte jettee ittiin qoosaa jirti. Gurri guyyaa gabaabate guyyaa gabaa gala. Kanaaf jenne dhaabbileen mootummaadhaan morman sagal walii galtee isaanii mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf mallatteessanii jiran Waashingtan DC keessatti. Kana jechuun OPDOdhaaf takkii UPPdhaaf mudhii citiinsa naasuu mudhii isaan kuttuudha. Addunyaadhaaf ammootu abdii takka horte. Dhaabbileen mootummaadhaan morman sagal walii galanii mootummaa federaalaa ijaarra federaalizimiitti warra amanu jedhanii mallattoo isaanii tarreessaniiti jiran. Addunyaan kan barbaaddu uummanni Itoophiyaallee kan barbaadu biyya takka afaan takka aadaa takka osoo hin taane biyya takka biyya alaabaa tokko jalatti eenyummaa ofii qabaattee federaalizimiidhaan namuu hiree ofii murteeffatee of bulchuu barbaaddi. Biyya namuutu eenyummaa ofiitiin qoma dhayatee keessa jiru barbaaddi. Biyya nama hundaafuu akka ta'utti walii galtee fi tasgabbiin nageenyi keessa jiraatu nageenyi waaran jiraatu barbaaddi. Addunyaan biyya godaantota keessummeessitu hin barbaaddu. Addunyaan biyya buqqaatota buqqaanii karaadhaa fi rakkoof saaxilaman hin barbaaddu. Addunyaan biyya dhiigni hawaasa qulqulluudhaa itti dhangala'u hin barbaaddu. Kanaaf jecha lola dhaabii daandii sirriitti deebii warra federaalizimitti amanu wajjin dandeettu hojjedhu dadhabdu ammootu kararraa gori ati hin dandeenye karaa gadhiisuu qabda jettee jala murtee himaafii jirti. Kun addunyaadhaaf oduu gaarii waan abdii itti hore biyyi sun osoo addaan hin jiine baqattummaa fi godaantummaaf osoo hin saaxilamne caayaa takka jalatti deebitee itittee sirna dimokiraasitiin uf bulchuu dandeessi. Abdii jedhu addunyaan kaayattee warra waan kana mallatteessan wajjin dhaabbatuudhaaf mudhii hidhattee kaatee jirti. Kun ammoo PPdhaaf warra sirna nugusummaatti amanuuf mudhii citiinsa. Hedduudha rifatan, hedduudha qaanayan. Lafa addunyaan hulaa irraa cufattetti bakka seenan dhabanii lubbuun itti rakkatteeti jirti. Qabsoo amma finiinaa jirtu keessatti uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Yeroo ammaa kana qabsoon finiinaa jirtu guddoon mootummaa Itoophiyaadhaa yookiin paartii PPdhaa raasaa jirtu qabsoo TDF fi ABO'ti. Adda durummaadhaan warra saglan kana mallatteessan keessaa. Isaan kun lamaan dorgomiidhaaf dhiyaataa jiru. Lamaan isaaniitu naannoo isaanii dhuunfataniiti jiru. Magaalaa Finfinnee jalatti wal gahuudhaaf kabaan lamaan fakkaatu. Eeyyeni humni kun lamaan har'an tana walii galtee tokkoon kallattii tokko deemaa jira. Diinni isaanii tokko PP qofa. Dhaabbileen kun lamaanuu TDF fi ABO'n mootummaa diina uummata Itoophiyaa ta'e kana kokkee qabanii kara hundaan Finfinnee marsanii moggaa irratti argamu. Jarri kun lamaan har'an tana diina tokko qabu waliin fira. Amma duras jedhee ture. Jarri kun deebi'anii booda diina walii tahu. Gaafa booda diina walii tahan Oromoon hoo har'a maal qophaa'u qaba? Naannoleen hunduu waraana qabu. Gayyaafateet kan mootummaa keessa jiru mootummaa keessaa bahee kan naannoo isaatitti falmitoota mirga isaa waliin hiriireeti jira. Oromoon hoo eessa jira? Maalitti jira? Kan jedhu ammootu gaafii nama hundaati. Poolisiin Oromiyaa humna mootummaatiin kan leenji'ee mootummarraa hidhate waan gaarii dalage. Namni 1,165 qabsoo sabaatti makamuun waan raajii arkamee hin beekne. Poolisoonni Oromiyaa daandii san qabatuu qaban. Qaamni biyya kana keessatti wal falmaa jiru hundi isaatu mootummaa federaalaa keessa, poolisii federaalaa keessa, waraana raayyaa ittisaa keessa hundi isaatu yaafatee naannoo isaatitti poolisii naannoo taasifatee kunis faannoo fi fanyoo taasifatee namuutu poolisoota qabuun dorgommii keessa jira. Uummanni Oromoo har'allee wardiima ta'ee bakka biraatitti kufee cabuu hin qabu. Uummanni kun lamaan gaafa dirree takka irratti walitti dhufanii mootummaan ce'umsaa gaafa ijaarame qormaata guddatu
ummata Oromoo eeggata. Qaamni walitti dhufe kun lamaan humni isaanii baalaansii wal godhuu qabu yookiin wal madaaluu qabu. Hiree wal qixxee qooddatuudhaaf yoo hireen isaanii fi gochi isaanii hojiin isaanii bu'aan isaan buusan wal madaalaa hin taane abbama bu'aa irra buusetu abbaa hiree ta'e bakka san qabata. Gaafsan Oromoon akkuma 91 forfeedhaan ba'e baqattummaan hiree isaa taati. Tun akka nutti hin deebine ummanni bal'aan kun isaanii olitti argamuuti qabna. Bu'aan buusnus gaheen keenya achi keessatti gahee guddaa ta'uu qaba. Yoo gahee guddaa achi keessatti hin qabaanne, irree jabaa yoo hin qabaanne, duuba keenya yoo hin sodaanne, eenyullee nu roorrisa abbaa biraatti hiree argata. Ummanni Oromoodhaa kan gochuu qabu xiqqaa guddaa osoo hin jenne, dhiiraa dhalaa osoo hin jenne, hojjetaan mootummaallee mootummaa jige wajjin hin kufin. Hojii kee itti deebita. Karbaataa lafa kaayii dhaaba keetitti makamiin dhaamsa kenna. Ummanni Oromoodhaa kan gochuu qabu dhaaba isaa cinaa dhaabbatee irree ta'uu qaba. Dhaabni isaa dhaaba sodaatamu ta'uu qaba. Yoo dhaabni Oromoodhaa qabsoon bu'aa argisiisuu birallee dabree sodaatamuu hin danda'in ummanni Oromoo ammallee forfeedhaan baya tapha san keessa. Kanaaf jecha ummanni Oromoo akka ummata Oromootitti akka dhaabbileen biraa sabni biraa saba isaanii waliin qabsaa jiranitti ummanni Oromoollee xiqqaa guddaan bahe dhaaba isaa wajjin dhaabbate qabsaa'uun dirqama yeroon gaafattuudha. Ummanni Oromoodha abaa'oo jabeessuu galaa godhuu fi wajjin itti makamee waan barbaachisu hunda waan qabsoon barbaachistu kaffaluun dirqama nurraa eeggamu. Kana yoo hin taane har'allee kufan kaane kufna. Qabsoon amma deemaa jiru haala abdachiisa fi nama onnachiisuudha. Mootummaan kufee jira. Jigee jira. Mootummaa jigee wajjin hin jiginaa. Mootummaa haarawaa hundeessaa. Mootummaa haarawaa hundeessuudhaaf ammootu irree qabaatuun nuu dawaadha. Ummanni bal'aan kun irree ittiin sodaatamu yoo hin qabaanne innillee booda hireen isaa bakkuma durii taati. Kanaaf jecha tan duriitirraa nu haa eewalu qabsoon jabaatee itti fufuu qabaan dhaamsa kooti. Kan har'aa kanumaan walii galchinaa horaa bulaa. Nama ifa argu nu haa taasisu. I am Oromo Forest. I am Oromo Forest. Yeah.